Hatan. Goota kanaafs. Bannaata goota kanaafs. Akkana goonamma. Sabboontuti. Nama kuma sagalee fi dhibbata kaastaa. Waan nama dubbannu kana hunda itti gaafatamummaa guutuu hojii dubbannu. Ilaa loluu dandeessan. Wal dhabuu dandeessan. Qorrama qabaachuu dandeessan. Sun waan biraati. Amma waan naa gootu. Gaafa sii fi inni wal loltan gastii eenyurra seenee eenyu wajjin interview wal godhan. Nama san qaba maqaa naa yoo gooticha ta'e gooticha kallattiin yoo firoomsaa ta'e firoomsaa. If jaalattuu fi diisi yoo sabboontuun ni kijibdeette rabbiin biyya kana nagalchin gaafa sannaaf if jaalattuu wal lolleesi sababa if jaalattuun warra isaanii simpirraa dhoorkaa warra isaanii na barsiisaa jechuu irratti akka feetee fi mucaa kana fidan akka feetee fi mucaa waan ganda xiyyataa ta'e jecha siigalee asmarratti bro goota akka feeteen tammi tan bira kana kun akka feetee okay goota kanaaf asmannaaf akka feete eenyutu isin fide maal jenni isin fidan akka feete dubbadhu CV eenyu fidanii maaliif isin fidanii eenyu isin fide dubbadhu akka feete hin sodaatin dubbadhu amma wannu kute qabsee kutak nama tokko illee sodaadha miidiyaa irratti hin jiraadha. Dhageeffadhu guyyaa sabboontuu fi firoomsaa wal lole ja'anii warri nu dhufee kunoo ijoolleen alamaddiin keenya kana faadha sii galtee gooticha argee fa'a. Mucaan kunoo kanama faadha ani garuu hin beeku hedduudha guruppiidhaan fan guyyaa. Yaa obsa ogta akkasumarratti gootichi miseengalaan si bilbile moo si barreesse addanaa baas. Laanaan barreessine keessaanillee nan dubbisne gin ammoo guruppii keessa wajjaaso inni. Guruppii san keessa gootichi ni jira. Ani guruppii san miseenjara taatee itti saala taateen beeku garuu guruppii san keessatti ani yeroo baay'ee bakka guyyaa san wajjaasan jechuun maqaa eenyu keessa jira guruppii san keessa waan miti. Alamuddin gaafa alamuddin inni sodaatin ni jirani. Sabboon tokko tokko gammeen ni jira ayyii gaafa dabbaan dhaggeeffatu gammeen ni jira ayyii gaafa alamuddin tokko jira jira dhimmi biyya gammee miti gaafiin kiyya. Akka feete namoota guruppii san keessa jiran ala kaayyaadhate. Anaa fi alamuddin firoomsaa. Lama. Mucaa kana laa gooticha argee nama qaarrin isaantu beekaan hin beeku. Okay, dhimma maaliif guruppii si godhan? Gammeen hin jiru guyyaa sana. Dhimma maaliif guruppii si godhan? Sabboontuudhaa fi firoomsaa wal lole. Okay, waa'ee sabboontuu firoomsaa wal lole. Sabboontu na gaafatan. Fayyaa ta'e. Guruppii san keessa gammeen seenee moonseen? Gammeen miseenjeraan guruppii keessatti illee agarree saala keessatti illee agarree guyyaa sadii isaa wajjin. Asuma naa dhaabbadhu hayyee teenki wanni an barbaadu qabxiin guddaan kana hayyee dhimma kanaaf tiktooka jara kanaa hoo seene gammeen. Ani guyyaa ammaan tana erga mucaan kuni mucaa arsiiti ilaala amma dabbaan ni beeyta mucaa du'e kana arsi beeyna malee nuti akka argee ta'e beeynu garuu Khaalidoo fi gosti faamiliitu addaan nu baase guyyaa mucaan du'u kana. Erga mucaan du'e gastii nama hundaa jala geessanii gammee kana maqaa isaa meeshiin godhanii gastii jala deemaa jiranii malee saniin dura gammeellee namni hedduu beekullee hin jiru namni isallee haasofsiisu hin jiru. Ayyuwa fayyaa naa ta'e yaadate gaafii fireetu naa deebiste gaafii kiyya lammaffaa gammee nama ja'amu kana du'a mucaa kanaatiif haa ta'u sababa lola sabboontuutii fi firoomsaatiin gastii eenyufa seenaa ture eenyufa wajjin saayiba bakka tana naa deebise. Ani wannin gammee irraa dhagee Astiin seenne laal keessaan turufan malee. Okay, sanumaan gaafatu jira ayyee. Ani wannin gammachuu irraa dhagee isaan gastii irratti isaan biratti hin garree bakka takka illee utuu guruppii keessatti hin garree naafi gammeen kophama wajjin haasofne guyyaa saniis jechuudha. Maallaan jee akka feetee bara akkana na dhufanii waa'ee sabboontu teenya na gaafatanii manaa minnaan jaan. Kalaas anillee na gaafatanii hin beekuun ji'eenii waan wajjaasoneetiif kutee hin jiin gammeedhaan. Wanni biraa kan wajjin haasofne. Okay, kanaafuu himanni amma sabboontuun bante ka gootichaa fi alamuddinii fi gammee wal beekan jiru kun soba jechuudha. Sabboontu ragaa isa kanaan agarree gammaatti. Mee ragaa yoo jiraate. Jechuun mucaa kana jechuudha alamuddin kan akka gaafatan gammeen natti himee barannee dabbaan. Okay, asirra na dhabbadhu. Qoy. Akka alamuddinii fi. Gooticha naabsi kutak. Gooticha naabsi. Akka feete naabsi. Yoo wal beekuu baatan akkamitti dhaqanii fidan gaafii bareedaadha. Eessa fidanii eenyu fide maqaa nama tokko natti him sabboontu. Sabboontu. Eenyu gaafachaa jirta sabboontu mutirraa gaafatu. Sabboontuudha. Sabboontu. Amma.
Koy arabaa miti no. Ana amma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu. Koy alamuddin ogutak. Koy dubbii bareedduu fitan bar dubbii fitan bar dubbiin gabaaf dubar naaf sagutak. Alamuddin amma dhaggeeffadhu dabbaal ammoo waan takka wanti sii galuu qaba. Dabbaal dhaggeeffadhu. Akka feete maal jettan irra deebi'a arabaan naan. Okay sabboontu xiyyaan asii hojjaa soo jira la. Akka feeteeni guruppii keessatti illee gammeen kophuma isaa waa'ee sabboontu akka isa gaafatan natti hime malee guruppii keessatti gootichaa fi alamuddinii fi jinnii fi firoomsaa gammee wajjin taa'u hin agarreen. Sabboontu yoo kutak lubboo kutak. Gara tiktokittiin ammoo tiktok gastii isaa seenee hin agarrumaa wigatti gara kana wajjin. Ati immoo alamuddin gooticha jinnii fi firoomsaan gammee wajjin akka wal beekan natti himti. Wannan si gaafachaa jiru jara afran amma maqaa isaanii yaamne kana keessaa mana eenyu seene isaa fi eenyu waliin dubbate yoo guruppii ta'e hoo yoo tiktok ta'e hoo isa kana naa kan. Dhagee. Gastii irratti akka bakka arraba xiyyaatti hin seenne bakka isaan duulaa jiranitti hin seenne garuu bakka ta'anitti wajji jiran. Mana eenyu seenne bakkuma san dhaayinni manuma san. Waan arraba xiyyaarratti biran dhayne bakka afaan nagaa seena kobbala isaatti. Bakkuma afaan nagaa san manuma eenyuti yaani manuma eenyuti. Mana firoomsaallee ni dhaqa mana jinnii ni dhaqa. Garuu mana alamuddin kana waan inni jati jaalin arginu eenyu ni qaba malee. Okay asmara naa qabi. Gooticha kiyyaa obboleessa kiyyaa dhimmuma fedheef si biraa dhufu mucaan sun mana keesseen immoo mana keesseen. Wabillaahi tallaahi mucaan sunis dhufee hin duune nama jiru hin dhufa. Gastii firoomsaa fi gastii jinnii. Obboleessa sabboontu dhaggeeffatu. Wallahi yoo nama Afaan nagaa siin baana bartan nagaa ta'u osoo naan. Sama gaafa nagaa san gooticha bira seenee mucaan sun ayya. Ta'u osoo isaan nagaa walaa dhage walaa Gooticha sirraa bitannee. dhage gootichaa fi mucaan wal beekan. Walumaa galatti. Gooticha fi mucaan wal beekan immoo gastii rakka naa kan kaa dubara gaa. dhage gastii rakka inni bira seene hin agarre kunoo gammeen dhufee galcha bibi galcha kunoo gammeen dhufee. Ayyee gammee takka takka barreeffatu biro. Isaan kana namni natti hime isaanii jechuudha. Dhumatti. Gammee warra kootu kunoo dhufee jira ayyee gammee keenya koo suuta hojjaa sun nabi. Gammu qofa na galchiyaa. Okay gammee ni qulqulleessaa si booda hundi Gastii qabadhu keessan. seeni. Rakkoon hin jiru hundi keessan mutura irraa qaba. Gammachuu gastii qabadhu seeni. Si ergeetu jira qabadhu. Ono seenee jira jechuun naadis. Okay. Gammee salaam alaikum. Gammee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Gammee ni suma michee kana godha. Isuma. Dabbaal kiyya isuma. Gaafadhu. Okay. Waaqa ta'e itti fuudhe. Isa. Ayyee mutu na godha. Ayyee. Okay. Waalaikum salam gammee akkam jirta nagaa? Saa gooticha argeetii milkeessaa Haalideedha. Namni guutuun keessanuu naaf saa waan isin deemu jira akkasumatti oomsa. Okay. Dura nagaa wal gaafanna gammee kiyya anaa feeti. Ani dabbaali akkam jirta? Dabbaal kiyya ni gammee miti akkaawuntiin kiyya malee akkaawuntii kiyya keessa mucaan akkaawuntii naa kannee fi oobsaan gammee Ati miti. eenyu? Waan hin dhufee Ati feetuudha eenyu? waan ibsni baasuu qabu. Ati eenyu? Ani ibsi shaadam Ibsi gooticha shaadam, argee ijoollee jeeqa. Ijoollee isaati? Video please. Hunda keessa gadi isin naqa. Ibsi shaa ijoollee isaati? Shabakan waan Ni jira sagaleen kee abshir. Yaa siin dhaga'u jira abshir. Yaada keetillee ni kannattaa. Ibsi shaan ijoollee isaati? Oobsaan ijoollee Harargee irraa hoo? ijoollee harargeeti jedhi. Ijoollee harargeeti jedhi. Harargee irraa hoo? Amma waa'ee saba dhaggeeffadha. Yaa naasi wajji wal baruu fedha ibsaa kiyya dhiifama naa godhi wal barree kaanee waa hundaa osoo hin rakkoon qabu waluma barraaf hin jaa. Ani ibsaan ijoollee harargeeti waan isin mu jiraaf saa qabbilee jenna. Yaa okay rakkoon qabu wal barree kaanee isin himta. Namni akkaawuntii kiyyaan akkaan bakka sanatti argamnellee hin beeka. Okay rakkoon hin jiru ibsaa kiyya. Ibsaa kiyya naa hojii asee guutakka wal barree kaanee techi booda soinaa. Ani guroo doogu ati hoo maqaan kiyya dabbaali ati eenyu siin jaan ijoollee isaati. Okay, ibsisaa siin dhaga'u jira. Dabbaal. Dhaggeeffadhu.
amma wanni nan dhufe waan biraa osoo hin ta'in akkaawuntii guddaa kiyya kaaniin isin jala ta'e isin hordofaa ture akkaawuntiin kulleen kiyya garuu gammenaa kanneeti. Waan ati dhufteef osoo hin taane biroo wal barree kaanee waan dhufteef sannaa ibsita maqaa kan keetiin bakka wanti isin bira dhufteef an dhufuullee hin barbaanne isin akkaawuntii mucaa kanaa jala barbaadaa jirtanii suuraa mucaa kanaa. Ibsa ogguta akka waan asi gaafadhe biraa jira waan dhufteef natti hin ta'a mucaan akkaawuntii biraa haa qabu qaba akkaawuntii biraa san ijoolleen asirra jirtuun hin Rakkoon hin jiru. beeku akkaawuntii kiyya kana osoo hin Rakkoon kanneen fuutee kennee wal barra biroo. akkaawuntii ijoollee beektu jira akkaawuntii isaa. Habibi yoo na dhaga'u jiraatte wal barra baabaa kiyya maqaan kee guutuun eenyu eessa dhalatte achi booda waan feete haasoyta wal barree kaanee biroo. Maqaan kiyya akkaawuntii kiyyaa ibsishaa aadamii kiyyallee aadamii. Ijoollee isaati gara mul'ataati. Dhagaa'eetaa? Dhaga'uttiin jira. Gura homoo isaati. Doogu. Baddannoodha. Qabu jira waan ta'eef obsa. Go ahead guys. Akkas. Okay, ibsa kiyya jalqaba irraa kaasii waan jiru nutti himi. Namni illee sumaa harkuu fedha. Gurbaa bareedaa mataa luuqaa kana. Dhugaan keen badin si dhageeffanna jalqaba irraa kaasii waan jiru nutti himi waan quba qabdu ayya. Laal dhiifama shabaka kan kijallee na qaba waan taateef jechuun obsumaan shabakaalee nama qabuu danda'a waan taateef waan isin jechuu barbaade sagaleen suutaa yoo isin nama gaariidha shabakaalee waan qaqqabu mucaa kana dhugaa rabbii himma dubbachuudhaaf mucaa warra gaara mul'ataati akkaan dhageetti hin baana jechuun akkaan dhageetti. Ani warada darii jechuun osuma ijoolleen gosummaadhaan ijoollummaan xinyataa harargetu wal qoodaa jirtuutu nuti kan wal barre ani waa'ee sanii kan waa'ee gandummaa san keessa illee hin jiru garuu akkuma ijoolleen tun gandummaa wal qoodaa jirtutti mucaan qasxii takka irratti wal barree jira san dura achi booda misenjera godhatti argannee osoo misenjera wajji haasofnu akkaan akkaawuntii qabu hin beekan akkaan akkaawuntii hedduu qabu ni beekan namarraa illee dhageetiira. Sagalee kee dhagaa'aa taate yes itti bu'u. Akkaan akkaawuntii hedduu qabu ni beekan garuu akkaawuntii kanaa fi haquma kudhanii sanii fi san malee illee akkaawuntii hedduu kanumaan qabu san akkaawuntii kana itti kanne yoo nama biraan dhaqii kalaas rakkoo hin qabu jedhee akkaawuntii kiyya kana itti kanne garuu akkaawuntiin hojjechuu keessa jirra mucaalleen keesseera mucaan akkaawuntii kana osoo hin ta'in akkaawuntii mataa isaa dhuunfaa qaba kan kana dura odeeffannoo qabutti akkaawuntii sadii moo afur moo akkana qabaa garuu akkaawuntii dhuunfaa isaa qabaa akkaawuntii dhuunfaa isaa san jala suuraa isaa namni ilaalan jiru akkanumaan akkaawuntii kiyya kana jala yaanii ilaalu jiran sigalee namoonni wajjin saahiba ta'an ka akkaawuntii dhuunfaa isaa kana dura kan akkaawuntiin ergatti kan name baay'ee torbaan lama biran kunne namoonni akkaawuntii isaa ka dhugaa san beekan maaliif callisan suuraa isaa hin jirti bakka beekanii maaliif sanidhaan kanaatu jiru. Xumurate? Hanga Somaliin akkaawuntiin kun kiyya ani waa'ee akkaawuntii kiyya kana ammas laan akkaawuntiin kun kiyya amma dura akkaawuntiin kun kiyya jee akkaawuntii kiyya kanaan dubbintu wal dabala akka waa'een akkaawuntii kiyya kana itti kannee yookiin akka mucaan kun maajjesu godhee faa dubbintuun ta'u malti anarraa kaasee mucaallee akkaawuntii keessaa nan darbaa warra akkaawuntii isaa ka dhugaa kana dura beekuutu jira warri san dhugaa saniin dhiiga baasuu yoo barbaadan akkaawuntii san jala suuraa isaa baasaadhaaf daajaan malee akkaawuntii kana jala suuraa isaa hin barbaadinan. Okay, fayyaa ta'e. Anamma wanni guddaan barbaadu kanuma. Ate kamittiin beeyne gaafadhu dabban. Naaf si qeerroo biyya. Fayyaa ta'e. Saboottu maqaan mucaa sanii gammachiis moo asimi waggu takka. Akkasii maqaan isaa. Allah nama gaafate mana kana hin gabu. Gootichaa fi Alamuddinaa fidanii mucaa isaantu dhokoise makiinaan isaantu ergaa Asmanaa ture tilleen. Okay, namaan bosonaa beeka asmanaa ture rakkoon hin jiru afir. Gammachiis moo asii ati maqaan kee immoo ibsaadha. Akkaawuntii san atiitu maqaa gammee orootiin bane moo eega isaa kan nitee booda inni maqaa isaatii deeffate hanga madda nabas. No. Gaarii bareedu gaafatelaa dabbaala kan akkaawuntiin kiyyaan akkaawuntiin inni kun akkaawuntii kana osoon akkaawuntiin ammatti fayyadamaa jiru kaan ammi isin bira jiruun kan osoon hin banatiniin akkaawuntii san fayyadamaa ture. Maqaa maal jedhu? Akkaawuntii san adabbii ture jira.
Maqaa maal jedhamu fayyadamaa turte? Maqaatiin akkaawuntii kana banadde. Akkaawuntii kana banadde Akkaawuntii san maqaa maal jedhamu fayyadamaa turte biroo? Ibsishaa akkaawuntii isaaf kennite san maqaa maal jedhamu fayyadamaa turte duraan? Gammuma moo maqaa biraati? Ibsaa ilmatu darajaa. Ibsaarraa kaasee hagamme deebisee eenyu? Isaa deeffate san isaa deeffate naa miti. Ani itti kannee isaa deeffate ani Okay, garuu itti kannite moo namni deeffate? kun yoo laa mucaa akkaawuntii waan inni nama biraan dhaquun dhabee naan jee. Waan inni nama biraan dhaquun Okay. dhabee naan jee. Hayyaa koo kanaan nama biraa dhagee jeetin itti kanne. Ani akkaawuntii biraa akka inni qabu dhagee garuu akkaawuntii saniin hin beeknu wal. Si galee? Okay, fayyaanaa ta'e. Okay, tuma naa dhabbadhu. Galatoom. Jalqaba gaafa siif inni wal bartan akkaawuntii TikTok biraa kan inni fayyadamu san hin beeku naan gatte amma. Atiif inni maalii wal bartan hoggaa jalqaba wal bartan? Akkaawuntii Facebook moo imoodha moo isa wal bartan? Siifin himaa dhaggeeffadhu. Akkaawuntii namaa keessa seenee jira mucaan akka tasaatti akkaawuntii ijoollee saayibaa keessa seenee jira akkaawuntiin inni Eenyu keessa ta'e? ijoolluma dhalaa ijoollee saayibaati. Akkaawuntii sana akkaataa inni itti seenee seeru jechuun haajaa wayitii waarannaa guutu jee abbaan sana itti kanatee hin beeku. Akkaawuntiin inni silaa keessa jiru san akkaawuntiin nama beekuuti. Akkaawuntii micoo kanaa maaltu as keessa maaliif as keessa mucaan kun seene miyyoo sana niin beeka akkaawuntiin kun kan nama biraati. Mucaan kun akkaawuntii miyyoo kanaa akkamitti seenuu dandeenya dajuun isaa laayifii irra akkaawuntii namaa taa'u garraan itti gad seenee achumatti na walgalchee achumatti wal barre akkana naan jee ibsa. Asumaan aadaa bada ogutak. Amma abbaa akkaawuntii sanii ogutak. Akkaawuntii nama inni keessa seenee san akkaawuntii san maqaan isaa maalii namni sunoo eenyu? Maaliifis hin jaa? Ati yoo dhugumatti nama taatee dhiira taatee dhiigan wajjin barbaaddee wanni goonu amma gama keetiinis waan hafe si gaafanna. Lammaffaadhatti immoo nama akkaawuntii tiktookii isaa keessa nama gammee yaamu san galche. Nama san natti nama san akka tasaafirradhaa. Namni sun dhufee hariiroo isaa fi gammee gidduu jirtu nuuf haimsu. Akkaawuntii eenyu keessa seenee inni? Akkaawuntiin namni seenee sanii naaf miciyyoon san bilookii jaamtii akkaawuntii lama qabdi. Garuu akkaawuntiin isii wal beenuun kakuma 20 wayiiti. Ani akkaawuntii xiqqaa 2,000 qabdi miciyyoon. Akkaawuntii 2,000 qabdi. Akkaawuntii 2,000 saniin isii garran. Isin eessi gidi? Sababa sanirratti ibsa akkaawuntii kiyya kana keessa bannamaa seenee mucaa kanaa kadhadhu minaamin naan jette. Itti suu jirti obsa dubbi tartiibaan itti fayyadamu dabbal keenya. Okay, bari nu gabaabsuun barbaadiyan. Isin sun amma lubbuun jirti TikTokin qabdii biroo. Ibsa. Ni qabdii garuu shaabaka irra yoo jiraatti hin beekne namni beektan as Okay, ayyee isinlee ni barbaanna rakkoon qabu akka itti wal beekaniif akka itti akkaawuntii isaa keessa galchite itti deebina isinlee ni barbaanna rakkoon hin jiru. Hayyeetu mudate kan kee. Okay, siif inni achi wal bartan achirraa kaatee akkaawuntii kan niteef. TikTok kee maaliif kan niteefati? Lola kana dura moo lola kana kan niteef? Akkaawuntii lama qabdi. Obs wanni siiftu jira akka naafi mucaan itti wal barata tartiibaan si mala. Naafi mucaan akkaawuntii mucayyoo kaabaa 27 san keessa seenee jira. Akkaawuntii mucayyoo kanaa keessaa maal godha mucaan sababaan jettiin mucayyoo hoggaan deemee laalu mucayyoo akkaawuntii xiqqaa 2,000 qabdi malee akkaawuntii 2,000 san bira isiin san keessaa laayifirti akkaawuntii san keessaan ol seene. Yoon akkaawuntii san keessa isii bira ol seenu mucaaleen isii bira dhufachitti akkaawuntuma isii saniin garuu ani naafi mijoon gaafa san dura wal barre akkaataa isaan wal kan naan barre haajaadhaa yoo wal kan isin beekne garuu. Achuma akkan jimaatti wal barree akkaawuntii meeqa qabda ibsaa akkaawuntii tokkoon akka inni minaaminyi naan jee hayyoosattiin kan naan jeen san booda akkuma waan inni hanjimaadhaa juun seenu san booda guyyaa 8 afurmoo kana bulleetuma ammallee qasuma mixijoo san irratti na dhufee ibsaa kana misanjira keessaan na arge naan jee misanjira keessaan argee kennaan akka naa ibsaa wamaan nama biraan dhaquun dhabin akka naan jee san boodaan fuudhee akkaawuntii paaswoordii illee itti nimne imeela illee itti nimne username qofa copy godhuun jeen akkana gasseenet akkaawuntii itti barreesseeti username jalaa san bicha copy achirraa aggaa godhatu san booda yeroo akkaawuntii username isaa san copy godhatee deebi'ee loogaanii keessa seenu paaswordii gaafatee naan paaswordii nu gaana rabbuutu paaswordii argeefan paaswordii argee fi haala saniin seenee mucaan waan wanta biraatiin hin seenne garuu an amma yaadni xiyya maali beektaa? Akkaawuntii san isaan kennuun kan kee lola san dura moo lola kana booda moo lola keessa adda nabaas?
لا لولين دي أنا لولين نيون دي أنا قافزان نيون دي أنا لولي ولا لا كان كذا نمنو ما تكو ينجرو نجا أيه، أوكي. أنا بتاعي كنت خبلا Oke ayye, ati messenger nama sani ni kabda mo kabdu. Messenger isa. messenger dan kabagaru messenger amman tan shabakana tumbum tan inu mana garre inu man dawwalu wa matakanu dawwalu Hayye, gaafa takkitti qofaan si gaafadha. Amma ifuma keetii dhuftee, ifuma keetii haasoytee, ifuma keetii oofteetii dubbillee akkasi fakkaattu gootee fittillee dubbii gara galchite. Hoo dandeesse dhugaa si bira jiru himteetii dubbii tan galaa ibbaafta. Eega maqaan keetii fi bakki dhalootaatiif fi fuulli keetii foonni kan kee hundi dubbatame san gubbaadhaan akkaawuntii itti dhiinni namaa itti du'e. Akkaawuntiin tiktookii itti lubbuun namaa baate akkaawuntii tiktookii keetiiti waan ta'eef ati nama sanii wajjin illee saahibaa akkaawuntii illee sii kenneef. Gabaabumatti waan takkitti qofa si gaafatee waan takkitti qofaan. akkaawuntii Yaa ittiin nuti jira naaf. kanneeti garuu akka saayibaatti walii Yaa okay rakkoon hin jiru. akka Okay rakkoon hin jiru. nama walbareetti walii Okay akkaawuntiin akka okay rakkoon hin jiru biroo. Ibsaa iyyoo kutanka. Gabaabumatti ni jirti badhaasa kutanka. Atii fi gurbaa san jidduu kontaaktiin jira. Siif inni saayiba. Akkaawuntii illee walii kennitan. Thank you. Hanga nama sirra barbaadan. Amma eega saayiba illee taatanii akkaawuntii tiktookiitu walii kennuu dandeessan. Suuraa nama sanii ni qabda. Suuraa isaa naa baasi. Dubbii tana galaa ibbaasi. Lakki yoo itti immoo gurbaa sanii wajjin itti gaafatama guutuu qabdaatis. Badhaasa maal Lada ke fedhan dubbii ra qaqqabaalee hin danda'u seeraan dubbii nama gaafatan nama gaafadhaan namni tokko wal baruudhaa fi suuraa qabaachuun takkan taatu namni yoo ni fi suuraa wal erga jiraatu wal baree yoo wajjin ture naa fi mucaan wal baree guyyaa shan moofu akkasi akka wanti nama biraan eeguun dabee ibsa sababni natti kanneef sababa mucaa likkatti beekuudhaa osoo hin ta'in sababa miiciyyoo inni garatti wal barrisaniin saayibaati malee kan inni itti kanne mucaa amanee saayibummaa baay'ee wajji qabaannee miti baay'ee haasii galtuudha. Okay, sibiinni maaliif wal qunnamtan ogaa wal dubbiftan? Miseen garaame? Yeroo akkaawuntii kan inni ibsatan miseen jedhaan kun miseen isaa keessa kan naqatin see gara isaa suuraan isaa takka na biran jirtu suuraan isaa akkaawuntii kiyya kanallee waa hunda itti dilaa baasee kala suuraa isaallee akka duraa irratti gallakkisellee ana akkaawuntii ergaan keessee nu dhise baay'ee qaata dhiise maaliifin keessan seenuu waan takka erga nama kan Picturiin akkaawuntii tiktookii gammee jedhamu ogutak suuraan profaayilaa picturii profaayilaa akkaawuntii gammee jedhamu kamataa martuu sun ati moo isa? La mucaan akkaawuntiitti kan naan maqaa jijjiirate malee maqaa jijjiirate suuraa isaa rabbaafate malee suuraan ani isin gahaa hirtan fi suuraan tiyyoo fakkaatti. No, gaafin si gaafata jiru. Gaafin asi gaafatu jiru. Tiktookii reefu ati ittiin dhuftee gastii seente san gubbaa suuraan jirtu sun si moo isa? No, naamiti. Okay, suuraan martuu sun isa? Suuraan martuun ta'isaa ta'uun beekuu garuu ani isaa tura baafatee ta'isaa taa'ee. Okay, namni kun eenyu ayyee? Okay, kun eenyu ayyee namni kun? Kana mucaa hangaree fuutillee laalaatiin ture garuu suuraa yoo laalanillee suuraan akkas gajettee tuufitu wal fakkaatu natti hin fakkaatu baay'eewwan akkaawuntii ergaan itti kanne suuraan saayibban isaa taate. Okay. Isaa tura baafatee. Okay, gaafii takkaan si gaafadha. Ati islaamaa ilma dhiiraati nama qacaleedha dargaggeessa. Duniyaa akhiraa keetiin naaf kakattaa akka suuraa nama sanii rabbiin sin garsiisin eeguma siif inni wal bartaniiyu. Suuraa isaa? Yooni mucaa san guyyaa tokko laal suuraa isaa dhiisitti fiidiyoodhaan suura fuula isaa kana laalee fiidiyoon dawalee fi daadde ummati taniin jaaladhu san halkan jalaa kana fuudhee na agarsiisu yooniin suuraa isaa dhiisitti akkana kaameraa fitti garagalchee fiidiyoodhaan naaf mucaan guyyaa tokko laalle. Okay, suuraa isaa illee beektuu fiidiyoollee wajjin haasofte hin jirtu. Waliin haasoo inni miseen jiraan garuu ani mucaa amanee osoo itti kannuun ta'in akkaawuntii miiciyyoo wal beenu saniin saayiba ta'uu isaas taniin amanee itti kanne malee sababa miiciyyoo saniitiin amanee malee naa mucaan baay'ee akkasitti saayibummaa hojii qabaannee wal barreetti miti maaliif jennaan miijoo san bira taa'ee tina boo'e malee sababa miijoo san beekuufin yookiin kabajaa miijoo saniitiifin sababa naafi miijoo wal beenu saniin inni saayiba ta'eefin akkaawuntii sanii itti kanne malee naafi mucaan waan takka wal beennee. Okay, hayyee gaafii takkaan si gaafadha. Inni kun saayiba keeti. Gaafa qabanii mucaa san tuman osoo mucaa san hin tumin dura lolli akka jiruu fi lola seenuu akka deemanii fi akka nama qabuudhaaf karoora qaban waan sitti himanii qabaa?
Badhaasa maal gaafata? Guyyaa tokko san dura waan takka wanni wal naasu nan jirtu waa'ee nama qabuudha miskiina kana nama waa'ee gandummaa kana keessa jiru hin fakkaatu takkaa isaa waa'ee kanaa haasa'uu illee agarreen. Fayyaa ta'e eega mucaan sun eega mucaan sun qabamee mana isaatti tumame tiktookiin inni irratti tumame sun tiktookaati isaa kannite waan ta'eef guyyaa mucaan sun tumame irraa kaasee hanga ammaatti isaa bilbiltee akkaawuntii kanaa si kanne nama san qabdee maa tumte jettee wanni ati gaafatte jira maal si deebisee yoo gaafatte? Oobsi siifin hima akkaan waan kanarra waanis himuun qaba. Miseenjeraan itti dawwaleetiin si galtee miseenjeraan itti dawwaleetiin yaa gamme akka nama tokko naatti wal barree namarraan wal irrallee naatti wal binetti an akkaawuntii kiyaniin deeffadhaa akka natti naarree akka walatti illee naarree. Saniin itti hima jedhee miseenjeraan dawwaleetii neelaa kaasudee maaliin dhagee guyyaa lama kana keessa kun suuraa kiyya qabatee deemaa akkaawuntii gammee tan jala suuraa mucaa kanaa irratti mucaa kanaan saayibaa jedhanii gammeen akkaawuntii mucaa kanaa jala jira suuraan ibsishaadhaa tuni akkaawuntii gammee kana jala jirti mucaa kanaa walbiyya kun oolanii saayiba isaati jedhanii kaalidii kana isaa suuraatti jedhan deemuun harkee jettee ijoolleen dhuftee naa himte laayii biratti hanganuun agarre itti naam. Amma akkaawuntiin yoo itti fanne. Okay, gammee asirratti. Akkamitti kaalideen kun suuraa gammee. Okay. Oguta akka ibsaa oguta akka asumarratti. Tokkoffaa miciyyoo akkaawuntii tiiktookii isii keessa isa galchitee siifi inni nu achirra dhaabbatanii wal bartan san kallattii kana keessi naa dhuftu naaf goota. Oguta akka bilbila firaa jiru. Thank you. Firaa jiru oguta akka. Bilbila kee saalentii godhu oguta akka. Saalentii isa dhumaa. Hin bilbilinaa. Oksan billaa hundi keessan gabbaatan gayyaatan dhugaan ni ba'a dhiini namaa osoo ati dhokachaa oolte ifiin wit godhee si baasa. Mucaa kana nuti isaa hin beeknu barbaannetu hin baafne ifumaan dhufe. Haqaaf fide jechuudha. Ibsaa waan takkaan sirra kaaya. Miciyyoo tiktook isiidhaa nama gammee jedhamuuf kannitee ati keessatti agartee sababa saniin siif inni wal bartan san akkasiin naa dhuftu naaf goota tokko. Lammaffaa irratti atumti mataan kan kee ati amma kaasteessu kuni gammeedhaa siin jan. Okay? Namni ganda keetii, namni hiriyaa keetii, bakka dhaloota keetii dadar akka ta'e ragaa sii bahu, akka ati gammeen ta'e ragaa sii bahu, hiqabda yoo qabaatte siif hin galchu. Tokkoffaa irratti intala san naa fidi ayyeetti naa bilbilee kutakka dabbaalle si barbaada ayyee. Jara kanarra jaruma keenya gurguddaarra. Sabboontu reefu maaliif jara kanarra keessa reefu jara kanarra maaliif jechuu dandeenya sabboontu irraa hin gaafii qaban maaliif itti dhufu naaf shir. Waa'ee isaatti jibita dabbal. Nama tokko qaawwanii as taa'u jiru. Dhageeffadhu obbolee. Goota akkasuma naaf. Dubbii akkasiin fardiitiin akkasiin fakkaatu. Dabbal dhageeffadhu namni yoo namallee jibbi akka namaa jibbu gaarii miti. Goota anaan mutsu godhe biroo. Oguta kanaaf. Maqaa sanatti deebina sanii miti dubbiin amma. Ibsaa intala san naaf fiduu dandeessaa itti naa bilbili. Baay'ee amma dabbaan keenya jechuun amma bilbila kanatu biiziirti amma namaatu waasaappiin akka tana bilbilaa jira nama zala taa'ina bilbilfaa ta'uu mala micijuu asiin irratti bilbiluu hin danda'u garuu micijuu asiin jaalala ammallee nama qasa dhufuu miti. Ibsaa dubbii fitti loo fi rabbi ati obboleessa Anakati miidhamtuun barbaadu. Yoo dhugumaan siifi gammee namni wal isin barsiise jiraate nama siifi gammee walitti isin fide san naa kanne nama san hin barbaadu. Ayyee. Banti yoo namni beekamu yoo zaa kana biizii ittiin gale garuu zaa torbaanu isaa yoo akkas taate malee. Ati biizii ta'uu si maal akka tokko yoo bitti bilbilte yoo bisin biiziin jira siin gatte. I don't know gaafadhu dura isii ati. Yoom gaafattee waatu as jirta gaafadhu dura. Akkasumatti yeroo Obsi asmaanis irratti shari guddaa akkasumatti obsi. Keerii miti dura bilbiliiti dabbaaltu si barbaada jiin. Lakki agattu isin. Maqaan tiktoksii maal jaa? Biizi bulookii si jettu olgalchaa. Maqaan si maal jettee? Biizi bulookii jaa olgalchaa meeshii. Ayyee biizi bulookii okey ayyee. Okey. Biizi bulookii jaa olgalchaa. Sakuta kana obsi. Sabboon to'ate asuma ture irrafin. Biizi bulookii naa barbaada kutakka. Takka barreessi biizi bulook. Biizi bulook. Alhamdulillah. Nagaa. Nagee wallah. Dabbaan laan jaanati hoo?
Anis bisi blokin anjar. Maqaa kee kadhugaa. Kanuma maqaan kee kadhugaa. Laa kanaa miti gaafa maqaa dhugaa natti nugaa. Namayyuu na beeku na akka feete na beekti bisi bloku maqaan kee. No maqaa biyyaatiin baana bareedu. Dhaggeeffadhu namni miidiyaa nan beekan jiru reefu si yalaan jira dhaggeeffadhu dubbii sirraa gabaabsa gandaa fi maali ani dhalaadha wanta kana hin qoratin micaa ibsa. Lagi bareeduti I don't know. Qoy haasatu ol bara lubbu. Dubbii maati fudhu. Qoy gudak. Okay. Qoy lubbu. Qoy laal ajajameetiin deema osoo hin taane Laan ajajjiin qabuun. Ajajjiin qabuun. Qoy gudak. Akka ati feete takka akka ati xalabatteen hin deema osoo hin taane akkuma silaa dubbiin deemtu deemnaa. Ilmi namaa dura salaamtaa jira, nagayaa jira, walbaruu jira. Okay, Khalid waan inni naagoon isin naagoon guutak gaseeni suuraa isin naagoon wanta. Arsi nama jaazai. Suuraa tiyya dhaggeeffadhu dabbaan wanta kaantii ani dhalaa. Qoy bareedu dhalaa miti haadha dhalaa ta'ee ofeete rakkoon hin jiru naaf guutak. Suuta hojjaa sun haadha hin Wanta qonni fiddan hin jirtu ayyee. Ayyee waa takkan fidu yaa anuu maan fidu suuta hojjaa sun jarjarnati. Saa. Suuraa piroofaayilii sii gattu kaati suuraa isin naagoon guutak. Video si bau takke. Dandeessa gobas jabduu akka isaanan koo. Hariifa uummata. Isin dhaggeeffadha ifi wal gattanii namarratti ichi dhiibbaan oofina. Rakkoon takka hin jirtu bareedu. Nura gatti rakkoon jiru nutumi. Anu natumi fiiduma qaba naabani. Jabdu tun. Intala kana tana barbaadna tun amma harargee sirna. San jechuun aangoo Salmaan na bulche. Harargee sirrii ta'uu inni qabdu sana. Dhugaa jaalatu sun. Harargee tija kamera naabani bilis. Sin nun godha wallahi. Bagaara Kiisiin ginsi godhaa waan obboleessa kee. Gaara keessaa. Tun harargee qulqulluu tun. Kadir martuu jaalattee bootana muciyyoon obboleetti kadir martuu tina gartaniis. Hai kadir martuu dhugaa walee dubbata wallahi. Mucaan obboleetti kadir martuu tun. Harargummaa biyya ta'u. Ililli salanummaa. Ibsaati hundanaati magaafina gaafa dhufaatu baadhamma. Indiyaa abibti wala garra injinneerii kaameraa keetiin eegu jira bara. Lubbu kaameraa fiidiyoo silaa. Kaameraa bikkaan jiru banee si garsiisuu danda'a gaara keessaa. Maal ati rukaa badanii isaa? Si garsiisa dhageesse. Laa araba wajjin hin gabbee gaafina gaafa. Yeroo takka naa mul'ise ayya. Isin mul'isuutiin agaafadhu. No yeroo takka indee atumaan naan jenne lubbu. Suuraan jedhi jirti keessa suuraa asirra maxxanse Khaalid jedhaa miti hoogganaan suuraan fiigu gabbuu suuraa deefi diimattaanse Khaalid. Okay suuraan keenan dhufee jira fayyaa ta'e. Amma kan atumaan asirratti barra. Wanta gaafii akka TikTok nama na itti. Akka feete guutaa akkasumarratti guutaa sellachuu. Akka isin feetan hin jiru. Akka isin feetan hin jiru tartiibaan sellachuu. Akka feete ati isin dubbachuu hin dandeessu. Ati illee isin dubbachuu hin dandeessu. Bichaan gammee duree wajjaa soyina. Easy. Salam alaikum. TikTok isaa amma seenee suuraa jala isinii. Salam alaikum sister. Lubbu salam alaikum. Easy salam alaikum. Halo. Waalaikum salam. Nagaa. Waalaikum salam warahmatullah. Sagalee dhagaatu. Ini dhagaa nagaa fayyaa mirkana. Akka ajaa'iba. Ayyee baga jiraatti. Ati ijoollee isaati eessa dhalatte harargeerraa? Harargeerraa ijoollee Harramilleeti yan. Ganda soddaa kiyyaa oborraadhaan. Gootitti oborraa. Okay, Harramillee ganda kami? Ijoollee oborraati? Ijoollee oborraa Harramillee siidaa ishee barree sabaloo ijoollee na barbaadi. Saniin ala gaggaachi ati mindinoo yeellamu. Fayyaa ta'e hangarmaan sirraa fedha galatoomi. Waan asii gaafachuu barbaadu nama gammee jaamuu fi ati gidduu hariiroon jirtu maali gammeen akkaawuntii tiktokii keetii keessa ture yaani jalqaba irraa kaa isin sikkatti wal bartanii fi bakka inni jiruu fi bakka ati jirtu wal baroota keessan maaltu isin gidduu jirame haasaa keetiin barbaada. Ta'u. Maafi gammee wanni nu gidduu jira yaani zeenii keessaan lubbu walii jechuu sanni beektaami. Habibtiidha. Hayyee. Thank you. Osoo wal janaa jennu wal barre yaani janaa akkasiitillee osoo hin ta'in wajji haasoina wajjiin haasoina dawwala diin dawwalaa wajji haasoina
Dhaqeetiin Fayyaa ta'e, kun shariyaa moobaayilii Ati dhugumatti intala bakri sabalooti bakka. Haaya. moobaayilii fayyadama. Inni zeeni fayyadama naatti guutu jeetiin rasiida qarshii 20 jalatti ergadee tiktaak kiyya keessan aboo kijibni haraama dhaggeeffadhu naatti guutu illee hin jenneen ibsaan akka jennee tiktaak harkaa fuune malee. Ayya. Uskeenatu. Tiktaak kiyya ifumaa fi naqeen. Nanaqii tiktaak kee kana jennaan ifumaa naqee anilleen kee isaa seen. Anamma tiktaak suuraa isa barbaadan kana yoo inni gaa qulfii jala galfachuun beeku ketti qulfii jala galfatan hunda yaani osoo lolli kun hin tahin garsiiseetiin jira. Effi isaa seenee tiktaak isaa keessa loogaat godhee seenee achi yoo suuraan jiraatellee isinii fiduun hin danda'a. Suuraa gammee yoo barbaadan. Gammee jechuun edaa kana kunoonaa dawwalee rakkoo keessaan jira rasiida naanaqinaan jechuu ture laal islaamummaa irraa kaafiran naa jijjiiru. Dhageessee micaa diini namaa safaataan taane bikka tanatti dhugaa himuudhaaf. Micaa arsii jedhin ajjeefne osoo jammar gammeen fa'aa maallaqaaf ajjeesan. Wajjin warri gartee maatarra taa'u. Arsii jedhin hin qabne kijib walirra hin qabina. Ijoollee biraatti fiddanii asirraan boboochisina miskiina dhugaan isin hima. Gammeen ammatu siikee jira shabakarraa dhabamee shabakaan qabu edda rasiida naanaqinaan jee anaa fi mootii wanni hani micoo dabbal. Hani yoo ati micaa kana rasiida neeyte naafi ati amaaraa islaama jeetiin anillee ida dhorke ani dhiisi suma salanii ati naanaqinaan jee hanga namni shaadaa qabu takka naa kadhatee jalaa dinni eda rakkoo keessaan jira jee yoo suuraa isaa feetan keetiin feesbuuk isaa loogaat godhee seenee tiktaak isaa seenee qulfii laa suuraa isaa isinii fida. An silaa suuraa isaanii qaba gadi hin buufanne effiin sanarraa bubatu isinii gartee ibsaanii tiktaak isaa anaaf ta'e. Akka ibsaan tiktaak itti kanneen asinaa isinii himaa dhaggeeffadhu. Ibsaani dhiyootana waa hundaa miidiyaa kanarra jiran ni beektan akka gandummaa fi gosummaa ayyaa hojjetan. Rabbi sodaadhu haasawaa kana dhagee yoo fedhe dhaqee dila jalaa godhaati rabbi jii suuraa sanaa barbaade yaa boreetti dhiyye taakira. Rabbu maayee. Sii fida suuraa isaa ammaa feesbuuka isaa seenee sii fida warra bal'aa. Yaa haati yaa mummaan tana naa seenu bannaa taachuu ammaan nu gala jira bar nu gala jira. TikTok haa ta'u laa. Facebook haa ta'u bannaa. Haa jiraatu ani daan itti dubbadde sodaa gammeen qabu haa jiraatu feesbuuka isaa nama darbuun beeku. Haa jiraatu gammee fannisanii an gammeen beeku. Si galtee. Ayyaa mummaan tana naa barbaade. Ibsaa dhiisa anaatu tiktaak gammee keessaa loogaat godhee gammee keessaa darbee jechu itti dhaqee inni kadhatee ibsaan itti kanne malee ibsaanis akkanatti itti kanne soba ana beekuun itti kanne an tiktaak isaa gammee dhoorkinaan si galtee ayyoo tiktaakaati habba. Lakkoofsa bilbilee deemnisi bilbileen sanatti maku takka. Bilbilaa miti asnaappichaa wajjaa soo inni kijibni haraama amma guruppiis godhuun hin danda'e isarratti ni jira shabakarra itti biraa keessa jira malee asnaappichaa yoo walitti qabnu amma guruppiis godhuun hin danda'a. Ayyoo guutaa kana naa godhi bareedu tiyya inni tiktookii mataa isaa ni qaba turaan. Inni qabee anaa keessaa darbe malee ni qabu. Osoo qabaatuuti TikTok sun jawwaala gadi jira miti jira. Effi isaa seeneetiin loogaat godhee fidaan jee bar. Ammumaan tana naa godhi bareedu. Okay seeniti mana biraa beektii keessa naa barbaade ammumaan tana. Ammuma daqiiqa lama qofaan seegaa. Okay obsaa dubbiin baate fakkaatti. Deebisuun lammalaalee yeroon isirriiba. Maqaa namaa jabeessaan booqabii gadi sabboon tol deebisin dabbal sabboon tol deebisa sabboon tol jokol deebi hayya sabboon tol deebisa namni yoo namallee gartee hin deebin amma bar dubbii abbaan itti mul'ate argummaa fi arsummaa irratti najjeebnee mucaa maallaqa isaa nyaatanii ajjeesan malee dubbii tanarraa ibsu waa fudhachuu qabdan. Qoyo guutaa Koi gutak sabontu oli cey. sabboontu deebi sabboontu Koi sabontu ni fi buutee bara sila kasi demma. Koi sabontu sila kasi timudi qabattee buutee amma. Mucaa isii harkaa qaba. Isin hundee gartuu. Dite mucaa miidhuu barbaannaa. Dabbannaa fi sabboontuunis dhageeffadhu waan kana hunda ofirratti hin deebisnaa dhageeffadhu sabboontuun waan fagaatu. Obsi gutak obsi arabannaa taachuu ijoollee maalluu ija dhufti arabni kiyya. Ruuzuma nyaatanii biyoo kiyya. Koi gutak sabontu yoon aan mucaa kana suuraa isaatis maqaa isaatis bakka dhaloota isaatis baasuu baadde ani dabbal ka qundurroo qabu miti ani dubartii asirraa muttee qabdu akji fuuldura na tufi anas sinjee osuma kas girtu sakkana taanaan nuti ni aana dabbal fidadhaa bakkaamti ni aana yaa'uu dandeessan namni gumaa isin gaafatu hin jiru dura mucaa barreet ganda isaa barreet abbaa isaa barreet maatii fuunee maatiitti erginee gumaa akka kafalatan goona malee akka isin feetaniin ashakka baay'ee kanaan miti yoon ana mucaa kana hin baafne ani dhaltuudha. Miyyoo reebisa irraa suuraa qofa nuuf fuudhu. Bas suuraa qofa nuuf fuudhu warra culultaanaan ana abbaasa. Hadda wannaat ni kakattan maashaallah ni waate oli seenna. Nin baasa miti nin baasa.
Gumaa takafaltu sabboontuu miti. Gumaa takafaltu akka feeteedhaa miti. Gumaa kakafalu maatii gurbaati. Bakka. Isin galchu waa'ee gumaa. Yoo nama taatanii sammuu qabaattanii dhiigni namaa isin dhagahame nama san qofa nu eeruudha. Nutis bari fi gumaa gaafachaa jirru barka du'e bari fira keenyaa miti. Ilma Oromooti gennee dubbachaa irra malee. Hagumaa nyaatu ana moo hagumaa fudhatu ana. Gumaa ka fudhatu maatii mucaati. Maatii mucaa san bakka inni deemuu qabu adda baasuuf nuyi. Yoo namummaa akkasii qabaatan qofa kottan hojii hojjedha. Addaan fotoonee guruppii ijaarrannaadhaaf guruppii tan teessan asirra keenya eekam deema ijaarradha. Tokko guruppii mucaa kana awwaaltu yoo ijaarratan laa guruppii mucaa kana awwaaltu ijaaranne yoo tan dhiiga namaa awwaaltan azara azriin teessanii awwaalama dhugaasaa. Nuti ammoo dhugaa wajjin dhaabban. Kanum. Mucayyoo reefu asirraa gabbuute yoo as gala giraate takka naa barreessi ol deebi'i naa laalaas warra hojjetara. Akkas. Tu sabboontu. Ammaan booda ganaa ijoollee lubbuutti rakkinaa ibsaa fi micaa baantan eenyugaa. Nam takka asii booda suuruma isaa qofa naa kan lubbu. Shurrubbee fi ibsaa ammaan booda gas irratti hin yaamina. Nam takka yaamu asii booda suuruma isaa qofa naa baasii bannaa taatu. Qoy. Dhaabu gasiiseetiin fidaa dhaabbatu akka inni mul'atu. Yaa gannaa fi sinaabes. Kootu sabboontu fiduu hin dandeessan jettee nama du'eniin fidaan dachii tana galaa nama du'e hanga isin jirtan isinii wajjin ta'e. Daballi isinurraa dubartiisanii egaa harkattee kanuma jala ijoollee san dhiisi. Fiduu hin dandeessan jettan warra gartee gondummaa fi gosummaa addaan dhiibee nama waliin fixu jiru malee suuraan isaa micaan suura fayyada. Miskiina binaga lubbuu walitti rakkina. Dhalaan as jala yaatee asii waa odeessaniis dhiini namaa safaa ta'an ta'edha isin haasalanii. Warra bankaaba. Durban kanaami fayyaa ta'e. Naa kaafadha suuraa. Warri suuraa kaafachuu barbaadan kaafadha. Suuraa tana normaala keessaa inni argi lubbuu maatii gurbaatiif anaa erga okay? Suuraa tana qabatanii culul keessa yoo deeman amma baafatan isaanu. Milishaa lama fudhatanii rakkoon takkan jiru. Suuraa tana naa qaba. Sabboontuu fi inni walis saageeleedha warra gandaati. Ganda galii bar ijoollee keessa sabboontuu waanuma inni kun gaara dalbuu ni beekti kan inni aannan nama geessu. Raw. Sabboontuu easy waan naa gootu takka. Easy follow si godhan jira. Follow back deebisi. Suuraa tana kallattumaan na erge okay maatiidhaaf anaa erga akkanatti yoo xiqqisho foolli isaa kunillee kan mul'anne ta'e guutuu isaa anaa ergete normaala anaa ergaaf. Suuraa biraallee barbaadi jechuudha. Tana tana hundi keessan fooloo godhanaa isin hin jee nama biraatu fooloo godhan. Suuraan barna bira inni jirti suuraan hedduudha tana bira jirti. Lukku hunda isaa naa ergi fooloo si godhan jira. Hunda siin ergi. Fooloo. Mana kiyya fooloo godhan mantana. Okay amma akkana goona kallattiidhaani. Suuraa isaa mee maatii mucaa irraa du'e akkasii gara janna fakkaata. Shariif salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirta nagaa? Nagaa alhamdulillah jirtu. Fayyaadha gara darabbi. Mucaan keessanii wanni kun irra geesse sun. Mucaan keenya. Maal si ta'a? Obboleessa moo Khadirat? Mucaan ilma adeera kiyyaati. Maqaan isaa eenyu? Maqaan isaa Mama Ahmad Muhammad Adami. Eessa dhalatee? Nu ibsimee waan isaa jalqabarraa kaasee waa hunda nutti yaa namni hunda akka baruu fi kun harargee jaa kun arsii jaa kaan harargeerraa arsii galan jaa waa'ee nama kanaa sirriin nu ibsimee ku takka. Yoo dandeesse kaameraa keetillee naa banii. Ani dhiifama wallahi daataan mana keessa naa dalaguu. Okay ayyeetti fuudhee akkasumatti rakkoon qabu ayyee. Okay jalqabarraa kaasiitiin waa'ee mucaa kanaa qofa nutti hime ayyee rakkoon hin jiru. Ayyee mucaani gandaatu ganda keenyaatti as dura asitti gale malee inni asuma dhalatee godina Arsii aanaa Golchaa magaalaa Haroo keessa dhalatee asuma guddatee asirraa karaa Yemanii deeme jechuudha. Ganda keenya achi al godaane malee inni asuma dhalate. Inni Arsii dhalatee? Dhalataa Harooti. Arsii dhalate inni. Hundeen keessan buurri keessan Harargeedha. Harargeerraa eessarraa dhuftan?
Harargeerraa bakka wantiiti maali Kombolcha. no ijoolleen daaroo labuu tanallee ni jirani ilma Okay. adeerran jechuu Aha. akka nutti manitti malee an gaadhaqeetti illee hin beeku Ati eessa dhalatte? Ati mataan kee ati Harargee jirta moo Arsii jirta moo? Caffee Eessarraa dhufte? Suudii jirta? an arsittiin dhaladhee Oh, okay. caffee Atumaan baanteetti illee ni jirani adeerran jechuu okay, okay. iddoo Kanaafuu caffee atis baantee jaamtulee adeerran ni jirani ah. akkasii jechuudha dhaloonni keenya asuma dhalanne nuti. Okay, achiin booda mucaan san Saudii deemee Arsumarraa Suudii deeme akkasimi? Yaa asii Harargeellee ture adeerran birallee ture achirra adeerran bira Harargumaa deemee jechuudha karaa Suudiidha. Okay, mucaan suni gaafa inni qabamu maal quba qabdan maaltu sin gee? Fakkeenyaaf yeroo qabamu maallaqa fa'aa gaafatanii isin dabalchisuun fa'aa ni jira. Moo kallattumaan suuruma isaa fiiduma isaa agartan? Moo qabamuu isaa osoo hin qabamin durallee haa ta'u eega qabame wanni isin gaafatan ni jira? Inninis namni isaa qabeessa. Viidiyuma isaa tanama du'ee qofa agarre malee dawwalamtee haadha abbaa obboleeyyiin dawwalamee maallaqa ganaa buusaadhaa maallaqa kana godhaadhaa wani nuun jedhame hin jiru. Sababa inni itti du'e sama duraa wanni isin bartan hin jiru. Ijoollee takka takka gisee gaafannu hin jiru. Ijoollee takka takka gisee gaafannu maallaqa isiniif kafallaa hin ajjeesin osoo jennu ajjeesanii ja'anii nutti himan san odeeffannoo sobaa ta'uu danda'a dhugaa ta'uu danda'a ittiin baafanne jechuudha. Inni bakka dalagaa ture san kophaa isaaf dalagamoo nama wajjin dalaguu ture duraan mucaan kun osoo qabamin dura. Ijoollee Harargeetii hojii dalaguu ture nuun jedhe. Gaafa qabamu hoo ijoollee san keessaa kophatti isa qabamu hoo isaa ijoollee san dhiisee bakka biraatti kophaa ba'ee kophaa qaban. Akka jaamutti bakka san irraa dalagaa irraa bahee dalagaa takka seene dalagaan san aramni haraamiidha aramni siif maallaqa kannitu jedhanii dalagaa qarshii 800 seente jedhanii achirraa mushaawara naqan jechuu waadiirra. Warruma isa fiidee kanaatu kan inni fuudhee moo nama biraa fuudhee karaan deemu jira duraan. Namaatu bakka duraa hojii dalagan kanarraa jechuudha odeeffannoo namaa kanne achirraa inni jarrisan mushaawaraan bira fidan dalagaa siyyana jedhanii. Jarrummaan isa miidha kun. Yaa akka naannoo miti odeeffannoo sobaalee ta'uu danda'a. Akkasii achi dhaqanii achirraa giseenii fi gabbuu achuma keessa gabbuu jechuudha ijoolluma keessa. Wanni asi gaafachuu barbaade dhiiroo mucaan kun tarii waan isa jara sanii wajjin yoo wal miidhaan jiraattee barbaachii jiraate jechuun waan qoratanii itti yaadanii karoora itti baafatanii sababa dalagaatiin mushaawara ifumaa erganii fi akka harka isaa seenuuf waan isa miidhuuf lafa dheeraa itti yaadame moo akkuma carraa namuma deemu tokko kara deemaa wayii tokko qaban kan adda baafachuu fedheetan. No, kara deemaa miti ijoolleen kan hojii turani. Kan hojii turani akka jaamu jiru. Duulaan eenyu? Okay, guutakka. Hayyee. Duula warra waan kana keessa beeku dura. Ijoolleen kan hojii turani. Duulaallee galchi duulaalleen ijoollee biyyaati. Mucaan obboleettii sabboontuu fuudhee ijaa jiranii. Okay. Mucaan nama ajjeese kuni obboleettii sabboontuu amma sirraa loltuu tana kenni fuudhee asuma qabadha. Sabboontuu obboleessa intalatee san fuudhee fakkan lolta. Wattu ni nyaata gumaanii kabaltaa shir. Eeggadhu gaa. Okay, Sharif. Maatiin amma maal keessa jira? Maatiin gadda keessa jira beektaa gadda sani wanni fakkeenyaaf Khaalid illeen atilleen akkasuma warroonni lafaatiin illeen galatoomaa maatiin akka gartee du'aa isaa san viidiyoon takkaan waraabamee awwaalamuu isaa akka nu agarsiiftanii jechaa jiran akka sabbarru akkasitti sabbarraa jechaa jiran beektee maatiin akkasuma akka nu gootanii. Okay, wanta kan sitti himaa follow back godheen jira. Ogaa gabbuute nambara kee naa kaa'i nambara maatiillee naa kaa'i. Suuraa mucaa kanaa isiniifin arga. Maqaa isaa bakka dhalootaati fi abbaa isaa wajjin isinii erga. Maatiin achirra dhaabbatee gara seeraatiin illee deemee maatii mucaa kanaa bira deemee iyyaafachuu akka inni danda'u haala isinii mijeessa walii galee. Kananas ergammaan tanaa ogaa gabbuute nambara kee naa kaa'i. Khaalid wajjin taa'ee guruppii goonee gara faamiliitii waan sila godhamuu qabu isin gargaarraa wajjin goone akka inni keessan ba'uuf.